Bulchaa Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un yaaliin ajjeechaa yeroo yeroodhaan lammiilee isaatiin kan irratti gaggeeffamu yoo ta'u, yaaliin ajjeechaa inni tokkoffaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2012 nama garmalee isatti dhiyaatuu fi raayyaa ittisa biyyattii keessatti aangoo guddaa qabudha. Namichi kun yeroo Kim Joong Un walgahii teessisuudhaaf ol seenutti dhiyeenyarraa boombii harkaa kan itti darbate yoo ta'u, boombiin dho'e kunis fanjiin kunis eegdota isaatiin fashalaa'uu danda'eeti jira. Yaaliin ajjeechaa inni lammaffaan immoo biyya diina isaanii taate Kooriyaa Kibbaarraa namni jalatti godhame meeshaa ammayyaatii fi akkasuma leenjii gahaa biyya Kooriyaa Kibbaarraa fudhachuudhaan kaffaltii gahaa fudhatee gara biyyattiitti gale. Lammiilee Kooriyaa Kaabaatii wajjin fuulaawwan wal fakkaataniif jecha meeshicha qabachuudhaan erga xiqqoo taa'een booda fageenyarra dhaabbatee kallattiidhaan gara Kim Joong Unitti yeroo dhukaasu eegdonni Kim Joong Un toora san baay'atanii waan deemaa jiraniif battalumatti qabanii fashaleessuu danda'an. Yaaliin sadaffaan immoo warra baay'ee isatti dhiyaatanii nyaata hojjetaniif fi akkasumas dhugaatiiwwan garaagaraa isaaf qopheessaniin yoo ta'u, namoota muraasaan yeroo dheertuuf erga mari'achaa turaniin booda qorichi guyyaa xiqqoo keessatti onnee isa dadhabsiisuudhaan isa gaggeessuu danda'ama jedhamee qophaa'e nyaatatti godhamee fi kennameefii ture. Yeroo baay'ee Kim Joong Uniif nyaanni yeroo dhiyaatu namoonni 2 hanga 4 ta'an gama gamaan dandamanii daqiiqaa 5 erga turaniin booda namoota dandaman kanarratti ol deebisuus ta'ee dhukkubbiin garaagaraa akkasuma dhandhamni nyaatichaa erga sirrii ta'uun hubatameen booda isaaf kennama. Namoonni kunniin nyaaticha kanarraa shakkii qabna xiqqoo dhandhamni isaa sirrii hin taane jedhanii waan irra walii galaniif nyaatichi yeroo qoratamutti qorichi turtii muraasaan booda onnee namaa dadhabsiisu keessatti argame. Walumaa galatti amala isaa rakkisaarraa kan ka'e Kim Joong Un yaaliin ajjeechaa yeroo 12 ol lammiilee isaatiin irratti raawwatamullee eegdonni Kim Joong Un leenjii addaa kan qabanii fi bu'uurumarraa amalli isaanii maal akka fakkaatuu fi daa'imummaa isaaniitti amala akkamii akka qaban erga qoratamaa tureen booda ergasii leenjiin ammayyaa gahaan akkasuma maarshaal aartii fi meeshaalee waraanaa ammayyaa irratti leenjii gahaa erga fudhataniin booda itti gaafatamni kun itti kennama. Kana malees dhaabbataanis ta'ee fuulaan bulchaa kana fakkaachuu fi akkasuma ofii isaaniitiifis warra wal fakkaatan ta'uu qaban. Gara biraatiin eegdonni isaa kun yeroo baay'ee kan ittiin beekaman yeroo isa cinaa deeman cinaarra fiiguu fi akkasuma cinaachaa wal darbachaa rabshaa uumuudhaan amala addaa agarsiisuudhaan beekamu. Kim Joong haala kanaan paaswordii eegdota isaa jabeeffatee qabatullee lammiileen biyyattii garuu guyyaa waan itti eeggachaa jiran fakkaata. Achumaan chaayinaala sabiskiraayib godhuuf viidiyoo laayik godhuu fi yaada qabannaa komentiin barreessuun dagatinaa horaa bulaa.